Akkam jirtu baga nagaa walitti deebine an Abdullah Siraaji. Barmoonni keenya kan irratti xiyyeeffatu hiikkaa jechoota afaan Oromooti. Akkuma beekamu afaan Oromoo hiikkaan jechoota isaa hedduudha. Akkuma teessumti lafaa garagaraa, teessumti naannoo uummanni Oromoodhaa itti qubatu garagaraa, hiikkaan jechoota afaan Oromootis garummaa guddaa qaba. Har'aaf kan an isiniif dhiyeesse akkuma asitti agartan kanaadha. Kana jechuun hangana qofa jechuu miti, hedduudha. Kan itti aanu yeroo itti aanutti waliin ilaalla. Har'aaf kan an irraa eegaluu fi kan ani irratti dhaabu hanganaadha. Yookaan ammoo tiyyuu paartiin inni biraas ni jira. Mee kana waliin haa ilaallu. Maal jedha? As irratti fi as irratti garaagarummaa qaban. Jechi as irratti yookaan ammoo tiyyuu barreeffamni as irratti agartanii fi barreeffamni jihaa kanaan agartan garaagarummaa guddaa qaba. Garuu hiikkaan isaa tokkodha. Akka loqoda naannoo garagaraa irratti kan hundaa'u yommuu ta'u, hiikkaan isaa deemee jihaa tokkotti deebi'aa jechuudha. Mee haa ilaallu. Jalqaba kana isiniif haa dubbisu. Maaliifi kun hiika isaati. Kun ammoo tiyyuu jechoota akka gabaabaatti namni itti fayyadamudha. Abaa'aa. Yeroo kana jedhu as irratti wanti isin hubachuu qabdan qubee jabaadhaanis dhiyaatee jira, qubee dheeraadhaanis dhiyaatee jira. Waa hedduu asii fi asirraa hubattan jedheen abdadha. As irratti kan isin hubattan mallattoon hudhaa iddoo tokko tokkotti ni jira. Akkasuma mallattoon dhuma irratti poointiin jechuudha yookaan ammoo mallattoon tuqaadhaa ni jira. Kun sirna tuqaalee keessattis faayidaa ol'aanaa akka isinii qabu kan hubattan jedheetiniin abdadha. Ammaaf kan isiniif haa dubbisu abaa'aa. Abaa'aa gama biraatiin namoonni tokko tokko abaayaa jedheelleen dubbisa. Abaayaa kenna. Abaayaa. Abaayaa jedhanillee hin dubbisan. Addaggee hin yaadattan jedheetiniin abdadha. Artist Hacaaluu Hundeessaa uummata falfalaa saniin addaggee jedheetiniin yeroo inni weellise ni yaadattan jedheen abdadha. Addaggee, addamare, adalee, adeemaa, afaan baduu, afaan mi'aayuu, albaa dheessaa, albadheessaa jedhama. Albaa dheessaas hin jedha. Akka loqoda naannoo irrattii fi arraba kan keetii irratti hundaa'a jechuudha. Algada. Kunniin kan asitti agartan kun hundi jechoota kun ammoo tiyyuu hiikkaa isaaniiti. Mee waliin haa ilaallu. Abaa'aa. Abaa'aa jechuun maal jechuu? Abaa'aa jechuun nama yookaan horii humna ofii qusatuu jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko iddoo hojii tokko wajjin deemtanii hojii walqixa yookaan gita tokko fudhattanii yoo ati hojjatte namni biraa ammoo tiyyuu yoo osoo hin hojjatin sima eegee osoo humna qabu osoo hojjachuu danda'u osoo hin hojjatin yoo si eege namni kuni abaa'aa takkaahu abaayaa jedhamaa jechuudha. Nama humna ofii qusatu. Fakkeenyaaf horiin yeroo qotaniin jechuudha. Anamma fakkeenyaaf faamilii qonnaa qotu irraa kan dhufe yookaan ammoo tiyyuu isaan irraa kan argame jechuudha. Yeroo sangaa tokkoon yeroo qottanitti yeroo qotu jechuu sangaan tokko sangooleen tokko tokko ni ciisu yookaan ammoo tiyyuu suuta deemu. Isaan kunniinis abaa'aa jedhamanii jechuudha. Humna qusatu. Inni itti aanu addaggee. Addaggee jechuun nama hin saalfanne. Nama waa hin qaanofne, nama hamaas yoo hojjate itti hin qaanofne, nama yoo waa siin jechuu barbaadu yookaan jecha ulfaataa siin jechuu barbaadu kan irraa hin qaanofne. Takkaahu ammoo tiyyuu nama safuu hin beekne jechuudha. Oromoon safuu qaba. Namni biraa ammoo tiyyuu sabni biraa dhalti biraa tokko tokko kan safuu hin qabne kan safuu hin beeynetu jira jechuudha. Kanaaf nama hin saalfanne, nama yoo waan kan kee fudhate waan kan kee hate simiidhus booddee yoo ati gaafatte gaafii yookaan ammoo deebii ulfaataa kan siif deebisu
Inni suni addaggee jedhamaa jechuudha. Kan biraa addamare. Kana jechuun addamare kun addaggee kun abaa'a. Addamare. Addamare jechuun hoolaan lum'ee guddaa baasu jechuudha. Asitti foon lum'ee hoolaa. Foon lum'ee hoolaa. Hoolaan mormi isaa gugurdaadha. Hoolaan furdatee takka namni furdisuudhaaf iddoo tokkotti wanna jedhe mormi isaa guddaadha. Kanaan maal jenna? Addamare. Foon addamare. Hiikkaan isaa foon lum'ee hoolaa jechuudha. Kan itti aanu adeemaa. Adeemaa jechuun goodaa. Goodaa. Adeemaa jechuun goodaa jechuudha. Kan itti aanu afaan baduu. Afaan baduu jechuun nama tokko yoo ati wajjin haasoitte takkaahuu ammootiyyuu yoo ati yaada gaggaarii dhiyeessiteef inni afaan badaa kan si deebisu kan haasofni isaa hin mi'ooyne kan haasofni isaa namatti hin tolle kan jechoota gaarii yookaan yaada gaarii kasiif hin dhiheessin kan yeroo hundayyuu nama xixa jedhan namni kun nama xixaa nama ceemaa nama jibba waan akkas akkasii jedhan inni isa kanaan maal jedhama? Afaan baduu hamaa dubbachuu. Hamaa dubbachuu. Afaan baduu hamaa dubbachuu. Fakkeenyaaf amma sun ammoo hamiis jedhama. Nama tokko cinaa teettee waliin haasofte dhimma nama biraa wayita haasa'utti namni sun afaan bate yookaan ammootiyyuu hamaa nama biraa dubbate sun hamii jedhama. Haa ta'u ammootiyyuu afaan baduunis gosuma isa sanii qabaa jechuudha. Afaan mi'aayuu. Afaan mi'aayuu. Afaan mi'aayuu jechuun tola haasa'u yookaan ammootiyyuu yaada gaggaarii sii dhiheessuu haala ittiin wanti gaariin tokko ta'u irratti siin mari'achuu irratti siin haasa'uu yookaan ammootiyyuu wanta gaggaarii lafa sii kaahuu jechuudha. Isa kanaan afaan mi'aayuu yoo jedhan fakkeenyaaf amma namoonni tokko nam tokko hamaa yaada yeroo hamaa yaadutti hammeenna ofiisan bakka biraatti hammeenna ofiisan hojjetee yeroo si bira gahetti hammeenna isaa san kavar godhee takkaahuu dhoysee siin waan gaarii haasa'u namni kun afaan mi'aayaa nama duuba hamaa yaada garuu afaan mi'aayaa kana maal jedhani tola haasa'a jechuunis ni danda'ama jechuudha. Bifa garagaraatiin hubachuu ni dandeettan jedhee abdii qaba. Inni kan biraa albadheessa. Albadheessa. Kun albadheessa. Kana jechuun maal jechuudha? Kan nyaatee hin quufne. Kan nyaatee hin quufne. Gama biraatiin nama nyaatee hin quufne garaa guddatas jedhama. Naannoo biraatti garaa guddata. Takka ammoo hin quufu. Takka ammoo humaaraa. Afaanota garagaraa yookaan ammoo akka loqoda naannoo irratti hundaa'ee jecha ittiin ibsan hedduu qaba jechuudha. Inni kunis jechuudha. Albadheessa. Inni jedhamu kuni naannoo irratti hundaa'uudhaan hiika garagaraa irratti kenna jechuudha namni. Albadheessa jechuun nama nyaatee hin quufne jechuudha. Kana algada. Algada jechuun halkan dabre takkaahuu ammootiyyuu kalee jechuudha. Kalee halkan dabre yookaan ammoo kalee kaleessas jedhama. Kalee kaleessas jedhama. Okay? Isa kana jechuun algada jedhamaa jechuudha. Inni itti aanu bifuma kanaan wal fakkaata. Amaaroo, ammachuu, anfariiraa, anfariiruu, anqooxoo, asaloo, arrintaa. Kunniin hundi isaatiiyyuu jechoota afaan Oromooti. Akkuma jecha kanarraa hubattanitti kunis hiikaa jechoota kanaati. Mee tokko isaatiin haa ilaallu. Amaaroo yeroo isinii dubbisutti akkaataa galumsa isaatiin isinii dubbise. Kan gabaabatus yoo akkanatti kan finnu tahe gabaabseetiniin isinii dubbisa. Kunniin ammootiyyuu kan jabaatee dheerateetu keessa jira jechuudha. Amma kuni fakkeenyaaf jabaatee dheerate. Jabeenya jalqabattis jabeenya xumurattis qabaa jechuudha. Kanaaf mee waliin haa ilaallu hiika isaatii wajjin. Amaaroo. Amaaroo jechuun maal jechuudha? Amaaroo jechuun
abbaa haadha mana ufii jechuudha. Amaaroo jechuun abbaa haadha mana ufii jechuudha. Ammachuu jechuun akkuma asirratti hubattanitti amala dhabeettii yeroo hedduu isa kana kan jedhamu dhalaaf takkaahu ammoo dubartiidhaaf jedhama. Nama amala gaarii hin qabne abbaa warra isiitiif tahee faamilii yookaan ammoo maatii keessa jiraattuuf dhalaan amala hin qabne maal jedhamti? Ammachuu jedhamti jechuudha. Kun loqoda naannoo wahiiti. So anfariiraa jechuun maal jechuudha? Nama maraate yookaan nama aqliin isaa tuqamte takki qalbiin isaa tuqamtee jechuudha. Ilmi namaa waa sadiin akka uumamutti hin hubattan jedhee abdadhaa. Surrii, aqlii, qalbii. Kanaaf sadan keessaa qalbiin kan tuqamte maal jedhama jechuudha? Anfariiraa jedhama jechuudha. Kan aqliin tuqamte ammoo anfariiruu takkaahu ammoo maraatuu sirrimatti maraatuu jechuudha. Nama of hin beekne, ka fira isaa hin beekne, ka faamilii isaa hin beekne, ka wanta ta'u hunda isaa irratti of hoogganuu hin dandeenye jechuudha. Kanuma ati gargaarsas kan isaaf gootu tahee gargaarsa san itti ooluu takkaahu ammootiyyuu sirraa qeebalee itti fayyadamuu nama hin dandeenye jechuudha. Anfariiruu takkaahu maraatee uffata keessaa bahuu jechuudha. Anqooxoo jechuun qaqawwee. Qaqawwee takkaahu ammootiyyuu akkanatti fakkaatutti qaqawwee jechuun yeroo roobaa qaqawwee akka hangaasuu waan akkasii natti fakkaata. Qaqawwee jechuun isaa jechuudha. Asaloo jechuun ammootiyyuu kan hin cinne takkaahu ammootiyyuu kichuu. Fakkeenyaaf marga yeroo marga lafa keessaa buqqisan wahiitu jira. Allaandu miti gosa marga biraati. Inni san yoo lafa coqorsa. Lafa keessatti coqorsa jedhama margi suni. Lafa keessaa kan bahaa jiru, kan lafa keessaa ol bahaa jiru yoo harkisteetiin hin jette kan hin cinne jechuudha. Isa kana maal jennaan? Asaloo jennaan jechuudha. Arrintaa takkaahu ammoo arrintaa. Arrintaa jechuun boolla yookaan ammootiyyuu mana bineensi keessa galuu jechuudha. Arrintaa jechuun mana bineensi keessa galuu jechuudha. Takkaahu ammootiyyuu iddoo jireenya bineensaa jechuudha. Arrintaa jechuun barmoonni keenya kan har'aa kana fakkaata. Hanga barmoota biraatii walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha.